Kanaaf akka saree maraattee olii gadi fiiganii kaanii bu'an jechuudha. Wanni dhiyoo kana nu lallabaa turan beektani kuush miidiyaa irratti wanna naftanyoota kana gubbatti lallabaa turanii gurbaan diimaan sun fa'aa akkasii ijaa ture sun bara qindaahanii wal ijaaranii bakka hundaa waa mara fixanii qopheessanii Ijipt irraa haga Suudaanitti, Suudaan irraa haga Shaabiyaatti, Shaabiyaa irraa haga TPLFitti, TPLF irraa haga Shaneetti, Shanee irraa haga Faannootti ergamtuu bututtuu ganda keenya keessa jirtuun hunda baatu waa afaan diddibanii sareen dur yoo dulloomte jedhan biyyaa baasuu barbaadde manguddoon dhadhaa shame funyaan kana gubbaa dibaa jedhan saree dulloome gartee ganduma taa'ee beekta kuma jala waa maraa godhalle dhuufuullee sun buqsi godha balloomsiis dura ciise. Watakka bu'aa takka hin qabu tiisisni maqaa isaa siyyaa wanni martinu wanni hafuurri afaaniif gadi irraa ba'u kana yeroo na godhan waa onna dibanii jechuudha. Warra akkasii dibantu jira. Warri gartee garii shanee fuula funyaan kana gubbaa dibanii shanee suunfaatuma deemanni. Warra kaan faannoo funyaan dibanii jedhaatuma deema. Kaaniin jawaariin funyaan dibanii jawaaruma jala deema. Warra akkastu jira. Kun dhadhaa shameessa san fuula dibdee addunyaa warri tooftaa beeku warte. Maali beektan dhadhaan shameessa jala funyaan diban. Waa xiqqoo haa xiqqaattu qalaw godhanii afaan buusan. Qam goonaan qam. Mee saree waatti darbi. Saree si yaaduttu yoo barbaadde saree nama nyaata. Bataa kana man kaleessine kana foon qabadhu dhaqee afaanitti darbi. Jedheetu maanyaa kabiraas irraa eega. Ati mana seente ammallee balbal namaa cabsitee yookaan ol seentee kabiraas darbite. Sadaffaa darbinaan abbaddu ta'a abbaa. Sigalee lamuu saree san tura nyaataa yoo ati dhufte foon harka si eega malee sitti hin dutu jechuudha. Warra akkas dadhabne adda. Warra akkastu osoo dhugaa argu haqa argan gartee deeman. Akkas inshaallah kanaaf guyyaa xiiqiyoonni isiniin jedheefi xiqqe yeroo Mustafaan haasaa jiru kana. Dhiirti xiqqe xiqqi saanjaa qola keessaan baasin dhiirti xiqqe. Yaa Rabbi najaa nu baas gaafas. Akkas inshaallah gama haala yerootitti olii deebina na uffolcha. Guyyaadhaa kana Oromoon waan jettu qoree qoremaan baasanii jedhani. Ammaa kana beektan qoremaan baasanii jedhani. Yoo qoreen si waraante nama kiyya ijoollee baadiyyaa ijoollee gaxarii akka iyyaa kana qofa beeka ijoollee magaalaa waan akkasiin beektu. Yoo xiqqoo qummuu ijoolleen si waraante iyyaa boo'aatii gara warraa gala guddama kana gattaa'ee boo'a maal taate yoo jedhaniin altarraaf kumsiin jedha. Dhiifama godha ijoollee magaalaa ta magaalaa dhalattan. Ka baadiyyaa dobaan kun gartee ka agamse gamgoon keessa dhaabbatee mee abboo sarticha deemu qoree naamurii qoree naafurii agamsu kana of keessaa baasa. Qoree qoremaan baasanii isiillee qoremaan waraanee akkuma obboleetti wesiitiin keessaa baasan. Oduu simbirtuu jettee shaalloo? Oduu simbirtuu shaalloon maal nuuf fidee dhufe? Okay. Leetara Jeneraal Taaddasee Warradee hogganoota ol'aanoo TPLF 3 akka to'atamanii fi ajaja dabarsee isaanis galatoomii nu dabdanii bitee rakkam godhu. Maal dubbanna reewu isin wajjin nuus dhiistan. Galatoomii Jeneraal Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el lammaffaan ammoo Amaanu'eel Asaffaati sadaffaan ammoo Fatalworq Gabra Egzaabiheer yookaan ammoo Monjiroon Allah akkam goona waan nu dalallee nu harkaa fudhattee tuutti. Jaala kiyya maa akkana goota na nambifne jaalli kiyyallee asii ta'u wayyee maal goona. Akkas inshaallah qaalii babbareedduu ilmaan Oromoodhaa qoremaan baasanii takka harkaa fudhate kaaka'udha. Ammaa kun jira mammaakii kan dhaga'u darbe bar jaalli kun nama dirree waliin turre. Kanaaf akkana dubbiin harkaa saammata maal goona akkasuma shuumoolle akkasiin na saamaa ture duri. Shuumoolle akka nu arganne bara dirree qabsoo turre beeytani shuumoo boqqolloo kana fa'aa laakkoonee olii kennina. Qamadii laakkoonee olii kennina jenne beeytani namni fudhatu jira as keessaan fudhatu. Waraanni bilisummaa Oromoo qamadii laakkee olii kennuu isiniin jedhan nu fudhate qamadii bar takka lama sadeetti. Abboo ebaluu shan kennite jaala kiyya ebaluu shan goote aadaa akkamitti afur kennite lakkisaallee afur kenne ilaal qamadii qabsoo akkasii dhufte adda. Kanaafuu qoremaan baasan jedhanii takka kun nuti jaalli kiyya kana harkaa fudhate gurratti isin jabaasan achumatti oduu duraati. Kun ammoo ammallee gartee naannoo Suudaan keessaa warroonni kaahadhaa ergamtoonni diinaa yookaan ammoo shaabiyaadhaa warri armii sabaa jiraniin Suudaan keessaa Suudaan beeytanii Eertiraa albaasu jirti. Dubbiin faallaa deebitee
warri Suudaan jeneraalli Suudaan waan jedheen Eertiraadhaan bakka diroonii fi xiyyaaronni kee jiru argine dhukkee sirraa kaafna jedheen kaasutti illee jiran. Maal jette ammoo yeroo inni akka jedheen namtichi afaan daabaa waan jedheen Afawarqa. Anillee yoo na tuttan Finfinnee dhukkisiisaa maaliidhaan miskiin jedhan biroodhaa. Xiyyaara qabuu fi misaayiloota qabanillee Finfinnee irratti roobsaa jedhe. Fakkaannee fakkeessi jedheen namtichatu gartee kuruphee miilaa fi gurraa fi eegee olii waraane jennaan. Duuba armii 70 karaa Suudaan kan warra Suudaan keessa jiru kunneen diroonii hidhachiifneet nutis Finfinnee tumnaa kan jedhu kaleessanii jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati wanni waan jajjabdu bara. Jetti misaayiloota qabnuun yoo ka gartee nu Suudaan irraa tumamne taate nullee Finfinnee tumnaa. Dubbiin tun isinii galte. Rabbiin isaaf jecha na jaalatte si haa jaalatu Suleyman Nur. Jazakallahu khairan baarakallahu fiik. Warra fuulduraan nu haffi hambisu ba'a. Warra akkan waliin jedhe fuula keessa ol deebi'u miti warra dhugaaf Rabbi jecha ol qabatee ol jaatu Rabbi nu haa godhu. Rabbiin isaaf jecha na jaalattan hundi ramedduu waan akkasii na ergaa isin haa jaalatu. Allee namni gartee Rabbi jecha jaalatu Rabbi nu haa godhu. Namna ala nu laaltanii keessa Rabbi nu haa tolchu. Rabbiin ni danda'a keessa keennallee akkuma ala keenya isin nu gartanitti hunda keenya Rabbiin gartanii nu haa tolchu. Akkasitti jechuudha. Yeroo isaan akka jedhan ammoo qoreen baasa wanni isiniin jedheef kun ka jeneraalonni oli kaatee ka dhukkee olirraa kaastee wal qabaa jirtu sanii kun ammoo warri bilisa baasaan Affaarii ammoo mardoo baddu warra Shaabiyaatti ergee jechuudha. Manni Affaar san taphasee taate kolkollee jedhan Shaabiin biroodha. Affaar qofa yoo qabanne karaa yaattisa biyyaa ga'a meeshaa qabnu dhiisii bara Itoophiyaan Affaar qofa yoo Eertiraatti ergite dubbiin numatti daan. TPLFin taankii baankii misaa'ila meeqaa waan meeqa taankilee Itoophiyaan qabdu guutuu waraana guutuu kaan fixxee ka ofii qabdu qabattee bar gara Affaar sanii ol dhufuu dadhabde. Asiin warra Amaaraa kana guutuu ariitee shanee dabalattee gartee asiin ol dhuftee bar godhuu dadhabdee dachaate. Yeroo abbichuun reenjarii uffatee akka asii oriitu maxxaa akka jettu gartee. Masii'u waliin jetteetu maan gartee habsi kamilla subu kamilla naa qofa waliin jette gartee Dr. Abiy Ahmad masii'u qofa jetteetu maan irra keette gaabbo. Masii'u yeroo jette Geetaachoodhaa dhufe kan fa'aa fi Gabratsiyoonii fi Leetar Jeneraal Tsaarqaan fa'aati guutuun isiitu tuwwan kaaqilee fixanii kallachedhanii guuranii Baayisaayyee fa'aa fi Linjirtii jiila saraataa qaba maraataan jedhe. Waa antaa Annu alla kuutire tumaani dura gara garte marroon keellee jala fiigee waa waan godhu qabaare daaddaa nagattee fiidda osoo inni jedhuun nyaatattanii bara marroon faa akkasitti marroon faati bari dhufte dhiirti teena jedhee ara kiiloo fiduudhaa fi yaabbatanii narratti fe'amaa jedhanii baatanii walloo kamisee maal kanaan gaarii bar isaanii walloo kamisee jirtu harcee fi waan irra wal dhaban harcee mara sooqidda aayyoo mara fe'ee marroon waraanni shaneedha. TPLF fi kennee yeroo inni jedhe waan nyaannu hin qabnu bar waan babachuu bulbulan wayiduu kennannaan waa anta ittuma garagalee Tigirichi gartee dhiitichoof qaballaa yoo inni gartee tafeenni akka namaa jedhe mataa dhadhaifteetti 18 galfitte gaafas lafa guurteetti giree lixxee shanii ijoollee gaafas bar dhiirri walloo irraachi baatee jira. Isin galee duuba isii akkasiisan abbichuun asii reenjarii uffatee gaggara gallaanii waa antee Masii'uu Dr. Abiy Ahmad alietteetumaan Dr. Abiy dhufteetumaan lagaan uf dhooftee jechuudha. Eessa dadhabde gaafas Affaar dadhabde. Karaa baaburaa muranii jara saniin barsilaa fitnaa addaa gartee ittiin sagantaa san Jawaar baasaaf na fakkaate. Karaa baaburaa muraadha hundinuu. Ka daaspooraa jirullee hattaa ijoolleen re'ee tiksituuf gartee mana maadaamii keessa dhaabbattee mataa uqatti gartee karaa baaburaa sadi muranii sigalee Gabratsiyooniin keenya silaanuu deebi'ee gaarii nu kolaasee jedhaa gartee duuba Affaariin kaa dadhabanii shanee dhattee dadhabdee daaraa itti ta'anii dhufirraa dhukkaanii gaaf kan gatta'an. Marxoo fi ol deeffattee tumaanii gartee uummanni shahaadaa qabatee itti qajeela. Tawakkaltu ala Allah hasbuna Allahi wa ni'mal wakiil jettee of qajeelti wallahi. Sigalee لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يتجلى قتين أن بلغو أن بنغو تلا ببوتي قتين واه أنت قديو جري تومان درة دي بقرتين لا كوس كلو توكو لا كوس كلو أدي يبغى توكو فور توكو لي
akkasii amma ammoo wanni isaan itti fidan waan jetteen yoo ka ibiddatti seennee lola seennu taate taankiin tokko taankiin Asiyaas Afawarqii tokko akkuma tasaa dogongoree lafa Itoophiyaa irra jechuu hin danda'u jetteen. Haadha qabaachuu wayyaa sanuu qabaattuu wayyaa maaliin jettanii humna kanarra dalagu furgaatuu addaa leenjisee gadhiisee itti gadhiise warra gartee miinoo awwaalee dachii rabbii tana xaxee hidhee yeroo waa dhufan gartee rimootiin fanji durii kaaniin bargowwicha durii kaan yoo dhuftee ati dhiirtuu yoo namni isa baasuuf dhufellee gartee biyyee uffatee ittuma biyyee uffatu ka durii kaan beektaa gowwaa awwaalteeti taankiin dhufeerra koreeti haga inni irra koruutti hin tuqanne namni yoo argellee taankii dura deemanii taankii illee ofirraa baasa yoo gartee meeshaa gahaa qabaate amma akkasii hin dubbeen ni leenjisan gartee akka gaariitti warra gurraa affaarii tana gartanii tana leenjisanii baasanii hojiidhaan itti garsiisan isuun achirraa gartee booyaa jira. Warri Gabratsiyoon ammoo asitti ijaaramanii nikaa hidhatanii ciini wanni hundinuu fixatanii ofirraa gartee kaamma yoo danda'an isaan misaa'ila taankii waan hunda fudhatanii hidhanii Finfinnee nutumuu deeman jechuudha. Rakkiiroo deemu amma hawwiin jara akkas. Maaliif gabra keenya kana qabatanii deemanii gabri keenya kun ammoo asii gartee duddinya nyaachuu jira. Warra duddinya nyaachuu jiru kanaan dhufu jirraa akka gaarii isin feena gaafa nu dhufne qofa isin akka gaariitti gartee rarradhaati dudda akka durii sana osoo hin taane shafandheeti. Daaraa isin baafnee isin jiraachifnaa jedhanii jechuudha. Rakkoon hin jiru isinummaan koottaa jettiin jawween faati. Sa'a 24 ka dalagan. Kanaaf gama saniin gartee mootummaan Eertiraadhaa yeroo inni tooftaalee adda addaa baasaa muddamsuu adda maal godhe beektan taankii qabu, xiyyaara qabu, misaa'ila qabu. Sooshaal miidiyaa gubbaa gadhiise. Lubbuun dhuftu kitibaan dhufti jedhan. Lubbuun dhuftu kitimaan dhufti jedhan. Dhiyoo kana karaa buufataatiin illee meeshaalee biyyoota akka Iraan fa'a irraa bitee galchaa jira jedhan. Wixii galgalaa. Wixii galgalaan fetfet jedhamtuuni warri isarra humna qabuuf meeshaa harkaa qabu adabatee akkanatti akka waraabessa gartee uf duratti cooma argeetii lubbuu coror gootee taa'u jirti jibtu. Dubbiin akka amma namni ilaalisaniin laaftu mooyin se'an. Ammoo wanni isin hidhamu maali? Lolli akka malee waan bada'a. Lolli akka malee waan bada'a. Wanni dalagame, wanni nurra xaxame. Yeroo jawwisaan jawaarii bara jawwisaan yeroo jawaar maamabbayee akkasii gartee tarsa'usanii waan laaftuu dalageen seenaa akka ofiititti waan hamtuu ittiin himne Shaabiyaan waan hamtuu itti waan xiqqoo ittiin himne Ijipti boombiin nuu xaxambar wanni dalagame balaan isaan jala guuran balbal ganda keenya kana guutuu diqaalaan tokkochi ganda keenya jiru naf ijaaranii nutti bara tokkochi warri fincaan isaanii himatuu fi warri bishaan isaaniitiin guddatee fi warri gartee isaan dhangi'an tokko ni xiixa gammaata gartee ni dhukkubsatan isaan. Araa kiiloo Dr. Abiy Ahmad Ali ilmi Oromoo sanuu gartee ilmi Abbaa Jifaar jira yeroo jedhanii dhibee gartee waraansa gamanaan baaftee gamasiin deebistee aaduun gartee kun nama halkan sirriba sirafii. Jedha waraansa keessa dhaabbata. Warra waraansi keessa dhaabbatu jira laata. Ameerikaa taa'ee, Awustiraaliyaa taa'ee, Kanaadaa taa'ee kabiyya keessaa dhiise. Kabiyya keessaa isaan dhageeffatu. Yoo inni jedhee gartee na beekan jedhaan jedha ciniinnatee qaalaamu maal taatee ati jetteen uummanni dhumatee uummataaf yaadee si fakkaata bareedu. Uummanni keenya dhumatee sagalee taataniif isin jedha. Ka ajjeesuu isaa bara. Ka ajjeesu kophiitti oofisa. Jawwee dhadha waan poostii wayii dhageettanii isaatuun gartee tajaajibaati. Mucaa wayii surree hodhatee dhaabbichuu eenyu maqaan isaa Shimallis jiruu nuqqaaluuftee maalii nu godha surree hodhata. Yaa Rabbi nun duqqeessin aamin jedha. Mi aamin jedha jedhan waan laaftu seetanii. Anuu fi kiyya osuma siyaasaa feeteen taate mucaan taa'ee weeddoo hidhata. Kamtu waraabe beektanii isin ka waraabe. Ka jawween akka duratti isin dhadhaa shameessa funyaan kana gubbaa dibee waraabe. Gurbaan kun taa'ee ofirraa oofata kun moobaayilii tolteemi yookaan inni yookaan isin qaji gootee afoo keettee waraabde jawwee ergate. Jawween hin saalfatu namni agas ga'u kalee seenaa agas ga'u qabuu fi namni daaddaa jedhee namni nuu dhufee waa godha jedhee eegu gartee isii fuudhee poostii godhee jechuudha. Mee peejii jawaarii dhaqaa laala wallaa yookiin isin koflaalee dhufatee. Hinafni gabraa fi gartee barsiisonni naannoo Amaaraa irraa ergatanii
maal jedhani sirgatan bata jawwi yoo nu jennu miskiin jedhe shaamii biro waa takka dhaba gadhaqee baalee manguddoo subhanallah nama argee an diina saba kana diina ilmaan oromoo nama akka jawaarii manguddoo ta'e na wallahi qadiim nama ganna 70 80 dhaqaa peejii jawaar maamma dhaqaa laala